Ani garuu rakkina guddaa keessa. Ada waan guddaa fakkaata. Ka'umsa kiyya Finfinnee godhachuun fuulli kiyya gara magaalaa hoolotaa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oromoo addunyaa kanarratti argamtan bakkuma jirtanitti nageenya keenya isin haa dhaqqabsiisan jedhu. Guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa ka'uudhaan magaalaa hoolotaa mana warra Bassuu Fiqaaditti argamna jechuudha. Kaayyoon asitti argamnuufis ifa galaadha. Bassuu Fiqaad yookaan sanyiin haceedha. Obboleessi kiyya tokkummaa namni jedhamu namni biyya Dubaay jiraatu maallaqa xiqqoo waan shaayin yeroo itti gargaaramuu danda'u biraan naa gahe jedhee maallaqa natti kenneetu jira. Erga san biraan gaheen boodaan immoo akka dargaggeessa tokkootti yaamicha uummata kanaa gochuu barbaada. Keessumattuu uummanni Oromoo abbootiin qabeenyaa warri aantummaa sabaa qabdan warri rakkoon Oromoo rakkoo keenya jettanii dhiigummaan isinitti jirtu jechuudha. Nama kana cinaa akka dhaabattan isin gaafadha. Yeroo tokko tokko rakkoon uummata keenyaa maali hojjetan namni gaafa kolfee miidiyaa irratti dhibee nama abaaru gaafa nama kofalchiisu gaafa waan nama haasa'u waa qabaatee waan nyaatu waan dhugu waan uffatu guutamee fi osoo hin taane ilma namaati rakkoo fedhe keessas jiraatu hawaasummaa keessa waan jiruuf akka kolfee taphatu isa dirqa malee quufeetii miti jechuudha. Kanaafi Oromoon addunyaa kanarratti argitan namni viidiyoon kun isin bira gahu akkasuma ergaan kiyya isin bira gahu waan dandeettanii waan danda'an gochuu jechuun immoo itti rakkachuu osoo hin taane bakkuma jirtanitti biyya keessa jiraachuu dandeettanii biyya ormaa jiraachuu dandeettanii waan qabdanirra waan muraasa nama kana akkanaa ergitan irra deebin yaamicha guddaa isinii godha. Irra argitan kunis sanyii hacee jedhamuun kan beekamu yeroo ammaan kana rakkatee rakkoo hamaa keessa jira. Nama kana cinaa akka dhaabattan dabalata immoo mee innis waan jedhu irraa dhageeffannee goolabna akkasuma haatillee bira jirti. Wasani haati sanyii hacee illee nu bira jirti waan ta'eef isaan irraayyuu yaada tokko tokko fudhannee goolabnaa jechuudha. Waluni gargaaru barbaadan akkam taa'ee kiyya waliin gargaaran jiraata lamaa jiraata. Ayyee galatoon ulfaadhu. Mee ati yoo akka aadaatti erga maalii dabarsitee yeroo kanatti atattama wanti si barbaachisu wanti uummanni Oromoo si bira dhaabachuu qabu yookaan ergaan ati dabarsattu maali? Ergaan dabarsattu inni jalqabaa uummata Oromoo namoota ammaa gargaaranii galateeffadha. Isaanis nan galateeffadha lammis nan galateeffadha uummata Oromoo marti hunda isaanii nan galateeffadha. Ada waan guddaa fakkaata. Egaa akkuma dhageettan namni sagalee kana dhageeffattan sheer godhaatee wal biraan gahaa nama waan dandeettanii lammiif gaachana ka jedhamu jechaan osoo hin taane gochaan isin barbaanna. Sanyii hacee dhugumatti gurbaan kun hacaaluu fakkaata nama umriin xiqqaa sammuun isaa guddaati waan dandeettaniif cinaa akka dhaabattan ammas irra deebi'ee yaamicha jajjaba isinii godha. Galatooma horaa bulaa deebana dhagaadha.